Oduu'ammee ammas gaddi guddaan uumameera. Uummanni manatti utuu nafin ammas waan ciggaa isaa dhaga'een mormuudhaaf karaatti baheera. Taateen naasisaan yeroo darbe Heaveniin mudate ammas uumameera. Taateen naasisaan nama foon uffatu irraa hin eegamne magaalaa Gondaritti raawwatameera. Daa'ima waggaa lamaa ugguranii maallaqa gaafatanii harka caalu erga fudhatanii booda daa'ima wallaaltuu kana ajjeesanii qe'ee maatiitti gataniiru. Uummanni Gondar guutuun utuu manatti hin hafin aariin bambanee garaan isaa gubate karaatti baheera. Abbaan daa'imatti utuu baatee fiiguu uummanni naannichaas yaaduu fiiganii mul'ataniiru. Sababa kanaan kan dheekaman uummanni Gondar karaa irratti ba'uudhaan nagaa eegsiftoota wajjin walitti bu'insa uumameen ammas dhukaasa uumameen namni hedduun miidhamuun dhaga'ameera. Bal'ina isaa qindeeffanneerra. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Naannoo Amaaraa bulchiinsa Gondaritti daa'imni waggaa lamaa erga butamtee fudhatamteen booda wiixata kaleessaa fulbaana 2024 ajjeefamuudhaan dallaa mana jireenyaa warra ishee keessatti gatamtee argamte. Maatiin dhalattuu kanaa BBC'n dubbise tokko daa'imni waggaa lama Noolaawwit Zagayyee jedhamtu mana jireenyaa isheerraa hagayya 30 2024 butamtee fudhatamuu himaniiru. Haa ta'u malee namoonni butaan maallaqaa gadhiisuuf gaafatan keessaa gara caaluu fudhatanilleen dhalattuu xuuxxoo hootee hin fixin kana ajjeesanii gatuu isaanii miseensi maatii BBC'tti himaniiru. Daa'imni kun maatii isheetiif daa'ima tokkitti kan turte yoo ta'u jimaata darbee sa'aatii 3:00 osoo dallaa keessa taphataa jirtu butamuu dubbatu. Miseensi maatii kun baduu daa'ima kanaa hordofee uummanni naannichaa kallattii hundaan barbaadaa kan ture yoo ta'u waraqaa yaadannoo qaamolee butaniin dallaa maatiin ishee kireeffatan keessa jiraatan keessatti erga gatamee argameen booda ture mucattiin butamuun ishee kan barame. Waraqaan argamee akkas kan jedhu ture. Dallaa keessa taphataa turte keessaa bunnee fudhanneerra. Hanga isiniif bilbilutti obsaa kan jedhu qabatee argame. Waraqaan argame kun mana jireenyaa keessatti firoonni walitti qabamanii bakka jiranitti namoonni mucaa kana butan poolisiitti yoo iyyattan ni ajjeefna jechuudhaan ergaa akeekkachiisaa kana dallaa keessa buusan jedhu miseensi maatii kun. Itti aansuunis gadhiisisuudhaaf qarshii miiliyoona 1 akka kaffalaniif kan gaafatan yoo ta'u abbaan mucattii konkolaachisummaa kan hojjetu waan ta'eef kadhaa meeqaan 300,000 fudhachuudhaaf waliigaluu isaanii ibsan. Jalqaba qarshii miiliyoona 1 gaafatan. Abbaan ishee konkolaachisaa mindeeffamee hojjetu waan ta'eef 300,000 waliigalan jedhu. Haa ta'u malee birrii 300,000 sunu humna maatii Noolaawwitii ol akka ta'e kan barame yoo ta'u maallaqni kadhannaadhaan argame 200,000 akka turee fi 100,000 irrachuu ni dubbatu. Ta'us namoonni mucaa kana butanis maallaqicha erga baajaajiin dhufanii fudhataniin booda mucattii ajjeesuun duuba dallaa maatii keessatti reenfashee gatan jedhu. Tarii waan 100,000 irrateef ajjeesan ta'a kan jedhan namni BBC'n dubbise kunis lakkoofsa gabatee baajaajii fi lakkoofsa bilbilaa ittiin bilbilameef qabachuus ni dubbatu. Ajjeechaa dhalattuu kana hordofuunis magaalaa Gondaritti dheekamsi ka'uusaa kan dubbatan namni kun kaleessa galgala keessaa namoonni haqa gaafatan addabaabayii magaalattiitti erga ba'aniin booda qaamolee nageenyaa wajjin walitti bu'uu isaanii dubbataniiru. Walitti bu'insa nagaa kabachiiftoota mootummaa fi namoota addabaabayii baay'ee baangidduutti uumame hordofuun rasaasni dhukaafamaa tureera. Namoonni miidhamanis jiraachuu itti dabaluudhaan himaniiru. Fuula miidiyaa hawaasaa irrattis viidiyoon gadhiifame akka agarsiisutti namoonni rasaasaan akka rukutaman ni mul'isa. Dhalattuu Noolaawwit alattis dhiyeenya magaalaa Gondaritti haatii fi mucaan butamuudhaan ukkaanfamanii ajjeefamuu isaanis namni kun dubbateera.
Yeroo tokko caalaa kan butaman sababa sodaatiin kanneen naannicha gadhiisanii baqatan jiraachuu simeera. Gondaritti nama butuu fi ajjeechaan daldala ta'eera kan jedhan jiraataan kun baay'een sababii qabeenya isaanii irratti xiyyeeffatamuuf magaalattii gadhiisanii ba'uuf dirqamuu isaanii ibsaniiru. Qaamoleen kunniin kan caasaa qaban, cimoo konkolaataa qabanii fi halkan kan socho'anidhas jedhu. Namoota nama butan keessaa yeroo hunda namni bilbilu ani nama silkii bilbiludha warra kaanitu maallaqicha murteessas jedha. Singaafadhaa deebii jedhu akka kennus ni ibsa. Kanneen namoota butanii fuudhan kan qajeelfama kennan, kanneen maallaqa fuudhan namoonni garaagaraa jiraachuu fi kan ijaaraman ta'uu nama bilbileerraa hubachuu isaanii dabaluudhaan kaasan. Kanaan dura sababa nama butuutiin namoonni lubbuun isaanii dhaban jiraachuu kan dubbatan jiraataan kun daa'ima dhalattuu ajjeesanii karra irratti deebisanii gatuun garuu kan yeroo jalqabaatiif mul'atedhas jedhu. Waggoota darban muraasaaf gochaan namoota butuu kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti irra deddeebiin raawwatamuu daran dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa kana naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti namoota ukkaamsanii qabachuudhaan maallaqa gaafachuun hawaasicha rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf saaxileera. Qaamoleen namoota butan kunneenis gadhiisuudhaaf birrii kumaa muraasaa hanga miliyoonota hedduutti kan gaafatan yoo ta'u kanneen harka namoota kanneenitti lubbuu isaanii dhabanis hedduudha. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Dhugaa namoota dhabaniifis dhugaa isaanii haa deebisu. ከፋኝ እንደገና መረረኝ ተከዜ ሞላና ወደኛ ፈሰሰ መሬት ሸረሸረ ደንበራ ፈረሰ ወልቃይትን አልፎ አንገረብ ደረሰ ወልቃይትን አልፎ አንገረብ ያዛርገው Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa dhalli namaa utuma deemu warcaa eekamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Jikeenu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Jikeenu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Namni karaa kee dagate daandii mataa isaarra kaata dubbiin kee yoo irraanfatame maaltu dhufaa jira laata harrayyuu baay'ee sodaanne borimmoo maaltu ta'inna utuu makkaasitti jirru yooti mul'atte maal jenna. Utuu makkaasitti jirru yooti mul'atte maal jenna. Namni karaa daandii mataa isaarra kaata dubbiin kee yoo irraanfatame maaltu dhufaa jira laata harrayyuu baay'ee sodaanne borimmoo maaltu ta'inna. Utuu makkaasitti jirru yooti mul'atte maal jenna. Utuu makkaasitti jirru yooti mul'atte maal jenna. Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa dhalli namaa utuma deemu warcaa eekamsa kee
yoo nurraa kaafte maal ta'a. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Jirra jennee toof ilaallu jireenyi nuuf galuu dide utuu laallu junuunfanne dhaga'uuf gurri nu duude waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali. Jirra jennee toof ilaallu jireenyi nuuf galuu dide utuu laallu junuunfannee dhaga'uuf gurri nu duude waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali. Maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali. Jirra jennee toof ilaallu jireenyi nuuf galuu dide utuu laallu junuunfannee dhaga'uuf gurri nu duude waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli. Maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali. Maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa waldaa keenya laali. Barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa? Dhalli namaa utuma deemu warcaa. Eegamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.